Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra hanga addisee taanaati nu waliin tura. Badhaadhinni Itoophiyaa kan mirkanaa'u humni beekumsi fi qabeenyi uummata Itoophiyaa yeroo walitti ida'amuudha jedhanii Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Goorootti duula tola ooltummaa gannaa eegalchiisan. Badhaadhinni kan mirkanaa'u humni beekumsi fi qabeenyi uummata Itoophiyaa miliyoona 100 fi miliyoona 30 yeroo walitti ida'amuudha jechuun ibsaniiru. Sochii kana keessatti waggaatti namoonni miliyoona 20 hanga 30tti tilmaamamanii ni hirmaatus jechuun ibsaniiru. Dargaggoonnii fi hawaasni waqtii roobaatti fayyadamuun ijaarsa biyyaatii fi gahee isaanii akka baatan waamicha dhiyeessaniiru. Hojii ijaarsaa fi haaromsa manaa aanaa Goorootti bara kana eegalame naannolee godinaalee fi aanaalee hundatti cimee akka itti fufu Dr. Abiy kan dhaaman torban kana keessa. Sababni guddaan yaa'iin COP gara Itoophiyaa dhufee fi kan addunyaan hin dandeenye hojjennee waan agarsiifnee fi jedhanii Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed sagantaa ashaaraa magariisaa magaalaa Bishooftuutti jalqabsiisan. Dabalataa Shifarraa Bashoo akka taanutti qindeesseera. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed sagantaa ashaaraa magariisaa yeroo jalqabsiisan Itoophiyaan biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraadhaan gadi jiran keessaa yaa'ii jijjiirama qilleensaa addunyaa yookaan COP32 keessummeessuun biyya jalqabaa ta'uu ishee gammachuu qaban ibsaniiru. Yaa'ii seena qabeessa dhuma bara 2027tti taa'amu kanarratti keessummoonni addunyaa 70,000 hanga 80,000 ta'an gara Itoophiyaa akka dhufaniif magaalaa Bishooftuun keessummoota 10,000 lakkaawwaman kabajaan simachuuf qophii ta'uu ishee ibsaniiru. Itoophiyaan waltajjii addunyaa guddaa kana akka qopheessitu kan filatamteef waan addunyaadhaan hin galmeeffamne hojii ajaa'ibsiisaa raawwattee waan argamteef jedha Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Itoophiyaanonni hirmaannaa dammaqaa fi kaffaltii malee humna isaanii bilisaatiin biqiltuu biiliyoona 48 dhaabuu danda'uu isaanii seenaa dorgommii hin qabne ta'uu isaa yaadachiisan. Bara kanas biqiltuu biiliyoona 8 ol dabaluun lakkoofsa waliigalaa gara biiliyoona 56tti guddisuuf tattaaffii jabaan taasifamaa akka jirus dubbataniiru. Waggaa dhufu yoo yaa'ii COP32 keessummeessinu lakkoofsa kana biiliyoona 65tti guddisuudhaan biyya biqiltuu biiliyoona 65 dhaabuu dandeesse jedhanii addunyaa guutuu boonsuu akka beeksisan eeraniiru. Mul'anni biyyaalessaa kun fiixaan akka bahu uummanni hojii biqiltuu dhaabuu kana amala jireenya isaa guyyaa guyyaa akka godhatu Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed waamicha dhiyeessan torban kana keessa. Buufanni xiyyaara idil addunyaa Bishooftuu hojii guddaa Afrikaanis akka dandeessu addunyaatti ittiin agarsiisnuudha jedhanii Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Dabalataa Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed buufanni xiyyaara idil addunyaa Bishooftuu piroojeektii guddicha Itoophiyaa qofa osoo hin taane Afrikaan yaaduu karoorsuu fi hojjechuu akka dandeessu addunyaatti ittiin agarsiisnuudha jedhan. Dr. Abiy Ahmed ijaarsa piroojeektii buufata xiyyaaraa idil addunyaa Bishooftuu daawwataniiru. Dr. Abiy daawwannaa kanarratti ibsa kennaniin piroojeektichi seenaa Itoophiyaa keessatti isa guddaa fi qabeenya itti bahuu fi maashinaroota sochoosuun sadarkaa Afrikaa isa duraa jechuun ibsaniiru. Biyyoota baay'eettis ta'ee Afrikaatti yaadni hojiif qabeenya yoo jiraatellee rakkoo gaggeessummaa piroojeektii waan jiru piroojeektoon yoom jalqabamanii yoom akka xumuranii fi akkamitti akka to'ataman ilaalchisee hubannoon gahaan akka hin jirre eeranii barmaata boodatti afaa kana garuu amma piroojeektiin buufata xiyyaaraa Bishooftuu jijjiiruun akka danda'amu dubbataniiru. Yeroo ammaa kanatti piroojeekticha keessatti hojjettoonni 8,000 ol akka jiran maashinaroonni fi konkolaattonni hanga 4,000 gaarraa dhiyeessii kiiloomeetira 30 keessatti halkanii fi guyyaa socho'aa akka jiran ibsaniiru. Piroojeektii guddaa seenaa Itoophiyaa keessatti isa jalqabaa ta'e kana milkaa'inaan gaggeessuudhaaf sirna sochii konkolaattota 4,000 guyyaa guyyaadhaan giddugala to'annoo daashboordii fi teekinooloojii dirooniidhaan gargaaramuun keessummeessuuf gargaaru hubachuun gaggeessitootaaf murteessaa ta'uu dubbataniiru. Piroojeektichi akka warra kanaan duraa osoo hin taane hordoffii olaanaadhaan kan gaggeeffamu waan ta'eef yeroo jenne keessatti ni xumurra jedhanii kan dubbatan Dr. Abiy torban kana keessa. Uummanni Oromoo aadaa fi duudhaa isaa deebi'ee akka ijaaramuu fi misoomuu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhanii Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Dabalataa Bishiraa Alii akka taanutti qindeesseera.
Uummanni Oromoo aadaa fi duudhaa isaan deebi'ee akka ijaaramuu fi misoomuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Obbo Shimallis Abdiisaa sirna wal harkaa fuudhiinsa alangee gadaa Tuulamaa 71ffaa irratti haasaa taasisaniin uummanni keenya dhiibbaa garaagaraa isarratti taasifamaa ture dandamachuun sirna gadaa bubaa isaa jalatti qabatee dhalootaa dhalootatti dabarseera jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaas sirna kana bakkatti deebisuuf haaromsa aadaa gaggeessaa jiraachuu himuun Oromoon aadaa fi duudhaa isaan deebi'ee akka ijaaramuu fi itti misoomuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira dubbataniiru. Bu'uurri tokkummaa Oromoo gadaa ta'uu kaasuun hapheen kana walitti hidhu ammoo safuu ta'uu ibsan. Karaan Oromoon dhugaa isaa itti falmatu ittiin ijaaramuu fi itti misoomu sirna gadaa ta'uu eeruun maqaa amantaa fi ammayyummaan aadaa fi duudhaan keenya duubatti akka hin deebineef irratti hojjechuun murteessaadha jedhan. Haaromsa aadaa gaggeeffamaa jiruun Oromummaan akka dagaagu hojjetamaa jiraachuu kaasanii iddoon ardaan jilaa dhakaa horaa Tuulamaa kunis akkuma ardaa jilaa kaanii waggoottan 8 dhufanitti kan misoomu ta'us ibsaniiru. Alangeen gadaa muudannaa kan haqa qajeelchuu kan misooma jabeessuu fi nageenya waareessuu akka ta'us hawwuun haaromsa aadaa keenyaa cimsuun gadaa keenya jabeessuun Oromiyaa ijaaruu qabna jechuun dhaamaniiru. Hoggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Jamiilaa Simbirruu gama isaaniin biirichi seenaa aadaa duudhaa fi safuu Oromoo guddisuuf xiyyeeffannaan hojjetaa jiraachuu kan ibsan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biroo qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.